Ti micayyuun Finfinnee keessatti boqottee maatii ishii itti dhabamee to'ii barbaadamaa turuu ishii hin yaadatama. Haa ta'uyyuu malee micayyoo kana maatii ishii nuti micayyoo maqaa ishii akkanaa yookaas immoo nama akkanaayyuu hin qabnu jedhanii maatii ishii kaadanii turanii. Hamma immoo maaltu ta'ee isa jedhamu shakkiidha maatii micayyoo kana kan keenya miti garuu jedhanii otuma shakkanii fuudhanii reeffa ishii awwaalanii jiru. Kuni akkamitti ta'uutii danda'e? Wanti kun soballee jechuutii dandeessu jechuudha. Namoonni biyyoota garaagaraa kan jiraannu keessumaa maqaa garaagaraa akkasuma immoo dhimma garaagaraa irratti irraa baranna jedhee qabadhee isinii dhufeetiin jira. Micayyoo kana koomachuuf otoo hin taane warri jiru irraa barachuutii qaba. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin haa galatu jechaati. Egaa hordoftoota koo badeetiin jira jechuudha. YouTube irraa haala garaagaraatiin yeroo dhabuurraan kan ka'e isiniin jira. Obboloonni tokko illee keessanii eessatti baddee jettanii kan na dubbistan hin jirtu. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana laayik naa godhaadha. Maaliif YouTube irratti viidiyoo otoo hin hojjetin yoo turame viidiyoon nama hin kufa jechuudha. Viyuu hin baasu. Mee garan qabadhee isinii dhufetti isiniif darba jechuudha. Gidduu barreeffama jechuudha waa'ee dhimma micayyoo kanarratti maatii ishii akkamitti akka ishii wallaalanii micayyoo kana maatii ishii akkamitti akka itti dhabamanii reeffi ishii akka Finfinnee ture amma immoo akkamitti akka awwaalame isiniin dubbisa jechuudha. Waa'ee dhimma micayyoo kanarratti akkas jedha. Gidduu kana waa'ee shamarree duutee tokko kan reenfi ishii Paawuloos ture maatii ishii wallaalamee itti yaafatamanii tokko quba qabdu jedhee yaada. Tiiktookii irratti maqaan ishii Beetii jedhama. Beetiin tiiktookii irratti daansiiwwan biyyoota garaagaraa biyya keessaa dannasuudhaan mumullataa turte. Hojiin ishii idileen immoo keessummeessituu turte. Keessummeessituu hoteelaa jechuudha. Dhimma hojii ishii idilee fi tiiktookii irra dubbachuu barbaadee miti. Sababawwan sana na dubbisetu jira. Innis maatiin Beetiitu wallaalamee namni dhiyaatee mucaan kun kan keenya jedhee dhaabamee ture. Maaliif? Sababoota gurguddaa lama. Tokko maqaan dhalootaa Beetii kan maatiin moggaasaniif Jiituu jedhama. Maatii ishii intala Jiituu jedhamtu malee intala Beetii jedhamtu hin beekanii hin qabanii. Lama Beetiin maatii amantaa musliimarraa dhalattee waan taateef ishiinis islaama turte. Tiiktookii gubbaatti garuu uffannaas ta'ee hojiilee hordoftoota amantichaa biratti fudhatama hin qabne hojjetaa turte. Nama du'eetti faradaa jira miti. Sababa kana jechaa jiruu fi isinii himuufan jira. Kanaafuu yeroo namoonni reeffa ishiitti maatii barbaadaa turani maatii Beetiitu kunis bitaa galaa ture. Maatiin intala Jiituu jedhamtuu fi kan amantaa musliimaa hordoftuu beeku. Maatiin micayyoo kanaa intala Jiituu jedhamtuu fi kan amantaa musliimaa hordoftu beeku. Warri reeffa ishiitti maatii barbaadaa intala Beetii jedhamtuu fi tiiktookii gubbaatti shubhistuu kan haalli uffannaa ishiillee maatiidhaaf keessummaa ta'ee itti argisiisaa turani. Immoo meetiin naannoo itti dhalattes ta'ee maatii ishii ifa gochaa hin turre. Boodarra akkuma akka isaatti maatii Jiituu fi warri maatii ishii barbaadaa turani wal arganii naannoo dhaloota ishiitti reenfa ishii geeffamee akka sirna awwaalcha amantii musliimatti Beetiin awwaalamteetti. Rabbi lubbuu ishii amaaru. Gorsa isiniif qaba. Adaraa keessan lafa kanarra hamma jiraattanitti eenyummaa keessan hin dhoksina. Maatii irraa dhalattanis ta'ee naannoo itti dhalattan himachuu hin saalfatina. Immoo maqaa keessa yommaa jijjiirrattanillee maqaa duraan maatii fi hawaasni naannoo ittiin isin beeku ammattummaa keessallee galchaati barreeffadha yookiin immoo himadha. Maatiif naannoo dhalootaa jirtanii itti saalfattanii du'aan keessan immoo hin hanqatu. Amma fakkeenyaaf maqaan maatii koo waggaa 10 dura ittiin na beekani Lammaa jedhama. Maqaan kiristaanaa kiyyaa immoo Garba Maariyaamidha. Lammaffaarraa gara Lammiitti erga
manni murtiinaaf jijjiire garuu waggaa 10 ol yeroo lama ture maqaa qofa baadhee deemaan ture. Amma garuu maqaan koos eenyummaa koos wal unataniiru. Eenyummaa dhokataa reeffa namaallee hin dhoksa. Maatii ofii nama wallaalchisa. Adaraa keessan of hin dhoksinaa, ofitti salphatinaa. Ergaa kana sheer waliif godhaadhaa jira. Egaa obboloota koo dhaamsi barreeffama kana akkuma isinii dubbisee ka'ee mucayyoon kun maqaa ishii kan maatiin ittiin beekan Jiituu jedhamti. Haa ta'uyyuu malee iddoo jirtu yookiis immoo iddoo hojii ishii akkasuma immoo tiiktookii ishii dabalatee iddoo garaagaraatti immoo mucayyoon kun maqaa Beetii jedhamu moggaafattee turte. Mucayyoon kun maaliirraan kaatee akka duutellee wanti nan irraa beekutii hin jiru jechuudha. Ta'uutiyyuu malee mucayyoo kana maatii ishii kan ittiin beekanii mucayyoon kun amantaa ishii musliimaa uffannaa musliimaa immoo hin beektu jechuudha. Namoonni musliima taatanis musliima hin taanes jechuudha. Uffanni isaanii kan qaama isaanii haguugee harigamu akkasuma immoo maqaa mucayyoo kanaallee jijjiiramee jira. Mucayyoon kun yeroo qabdu keessatti amantaa ishiillee gadi lakkistee daansii garaagaraa uffata haala uffannaa ishiillee bakka waanuma ishiitti tolee fi waan ishiitti fakkaatee fayyadamaa turte. Maatii ishiillee mucayyoo isaanii eessa akka jirtu maali akka irra jirtu wanti isaan beekan hin jiru jechuudha. Haalli uffannaa ishiitillee waan jijjiiramee fi maqaa ishiillee waan jijjiiramee fi maatiin mucayyoo kanaa wallaalaniiru jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun gaafa ishiin duutu reeffa ishiititti maatiin argamanii akka awwaalamtuu fi qorachaa barbaadaa turanii. Dhumarratti garuu maatiin otuma shakkanii mucayyoo nuti maqaa ishii Beetii kan jedhamtu hin qabnu Jiituu kan jedhamtu malee jechuudhani boodarra garuu jechuudha fuudhanii awwaalanii jiru jechuudha. Kanaaf keessumaa namoonni biyyoota garaagaraa kan jirtanii maqaa keessan jijjiirrattanii eenyummaa keessan isa sirrii kan dhoksitanii amantaa keessanillee dhiistanii gadhiisitti kan jiraatanii amantaa barbaaddaniyyuu ordofa kiristaanas haa ta'u akkasuma immoo musliima ortodoksii beente kaatolikii wanta barbaade amantaa biyya lafaa kanarrayyuu haa ta'u adaraa keessanii amantii keessanii hin dagatinaa isiniin jira. Sababni isaayyuu lubbuun namaa yoom akka biyya lafaa kanarraa baatu hin beeka waan ta'eef wanta darbu wanta hin darbine hin dhabinaa. Namni amantaa itti amanu na fayyisaa jedhee itti amanatee jira waan ta'eef amantaa keessanitti seeraan jabaadhaa. Eenyummaa keessa sirrii maatii keessanillee ammam qabeenya isaa dhabanii ammam jechuudha beekamtii isaa dhabanii itti qaaneffatina. Waaqayyo wanta isaaniif isin kenneef qaba jechuudha. Maatiin ormaa gaariin isan ta'uutii hin danda'u jechuudha. Ofitti hin qaaneffatina, of ta'atoo ofitti gammadaatoo eenyummaa uumaan keessan isiniif kenne qabeenyi isaa jiraatu haa dhabamus bifas haa ta'u maatis haa ta'u jiraadhaa isiniin jedha. Obboloota koo yeroo tokko tokko wantoonni of dhoksanii jiraachuun gaarii yoo namatti fakkaateyyuu yeroo tokko tokko immoo kinoo akka kanatti miidhaa geessisee to'ii reeffi namaallee kinoo akka kanatti ulfina dhabee walii gadi deemuutii danda'a isiniin jedha. Dhaamsinan isiniif qabadhee dhufe isa kana fakkaata. Yoo jaallattani viidiyoo kana immoo sheer laayik akkasuma immoo bakka yaada qabdanillee koomentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Turtii gaarii.